raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggari. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu hamma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Sadaasa 22 bara 2014 akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo raadiyoonii Dirree Shaggar irraa oduu keenya roobii galgalaa isin dhageechifna. Oduu isinitti himuu fi isin keechummeechuudhaan kan isin waliin turu'an Gurmeechaa Gammachuuti. Mootummaan Bilxiginnaa Wallagga Bahaatti haleellaa xiyyaaraa raawwachuun ibsame. Waraanni Bilisummaa Oromoo Zoonii Kibbaa Cibraa Soddon Booroo waraana mootummaa irratti tarkaanfii fudhachuun dhagahame. Duguggaa sanyii Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiruuf hawaasni addunyaa tarkaanfii fudhachuu qabaa jedhame. Kunneen ijoowwan oduu keenyaarraati. Amma oduu tokko tokkoon isinitti hima. Sirni Bilxiginnaa mootummaa Abbaa Irree Abiy Ahimadiin durfamu godina Wallagga Bahaatti haleellaa xiyyaaraa raawwachaa jiraachuun dhagahame. Gabaasaaleen adda addaa bahaa jiran akka agarsiisanitti mootummaan Bilxiginnaa Sadaasa 20 bara 2014 godina Wallagga Bahaa aanaa eebantuu ganda qeellootti mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa qeelloo jedhamu irratti haleellaa xiyyaaraa gaggeessuun qabeenya mana barumsichaa guutummaatti barbadeesseera. Gama biraatiin dubbi himaa waraana bilisummaa Oromoo idil addunyaa Odaa Tarbii ergaa gabaabaa fuula Tiwiitarii isaa irratti barreessan mootummaan Bilxiginnaa Wallagga Bahaatti tajaajila bilbilaa guutummaatti eega cufee booda uummata irratti haleellaa xiyyaaraa raawwachuu eereera. Godinaalee Oromiyaa iddoowwan hedduutti tajaajilli intarneetii erga addaan citee turus guyyoota muraasa dura immoo tajaajilli bilbilaa Wallagga keessatti guutummaatti addaan cituu hordofee haala uummanni naannichaa keessa jiru beekuun waan hin danda'amneef namoonni garaagaraa yaaddoo qaban karaa fuula miidiyaa hawaasaa qoodu irratti argamu. Mootummaan Bilxiginnaa gocha duguggaa sanyii Oromoo irratti raawwatee Oromummaa balleessuun ekeraa Minilik boollaa kaasee mul'ata isaa galmaan ga'uuf erga hojjechuu eegalee waggoonni 4 dhufaniiru. Bifuma wal fakkaatuun dhukaasa meeshaalee waraanaa gurguddaa waraanni mootummaa Bilxiginnaa Sadaasa 21 bara 2014 godina Gujii Lixaa aanaa Galaanaa ganda Calbeessaa jedhamutti raawwateen nama beeladootaa fi qabeenyarra miidhaa guddaan dhaqqabuun ibsameera. Hanga waraanni TPLF kiiloomeetira dheeraa deemee magaalota naannoo Amaaraa hedduu qaxxaamuruun godina addaa Oromiyaa Walloo seenutti haleellaan xiyyaara nammaleessaa yookiin diroonii tokkollee kan hin gaggeeffamne yoo ta'u, gaafa humni TPLF Walloo seenu immoo guyyoota muraasa keessatti haleellaan xiyyaara nammaleessaa yeroo 55 gaggeeffamee lubbuu namoota 70 olii fi beeladoota hedduu galaafatee manneen jiraattotaa guutummaatti barbadeessuun hubaatii guddaa dhaqqabsiisuu gabaasaa turuun keenya kan yaadatamudha. Kan qindeesse Wabii Waaqoti. Godina addaa naannawa Finfinnee magaalaa Sulultaatti mootummaan Bilxiginnaa dargaggoota ukkaamsee waraanatti geessaa jiraachuun himame. Mootummaan Bilxiginnaa waraana waggaa tokkoof gaggeessaa jiruun kisaaraa guddaa humna namaa fi meeshaa waraanaa isa mudate hordofee dargaggoota Oromoo dirqiin gara dirree waraanatti ergaa kan jiru yoo ta'u, tibbana dargaggoonni hedduun magaalaa Sulultaatii jumlaan ukkaafamanii gara waraanatti geeffamaa jiraachuu dargaggoonni magaalaa Sulultaa jiraatan raadiyoonii Dirree Shaggaritti himaniiru. Guyyaa kaleessaa Sulultaa dabalatee magaalotaa fi aanaalee godina addaa naannawa Finfinnee hedduu keessatti bifa kanaan dura baramirraa adda ta'een dargaggoonni manneen barnootaa, oolmaa dargaggootaa, manneen bashannanaa fi daandiirraa butamuun gara waraanatti geeffamaa jiraachuun eerameera. Dargaggoon yaada isaanuuf kenne tokko akka jedhutti dargaggoota butaman hedduu keessaa muraasni achi buuteen isaanii dhabameera. Mootummaan Bilxiginnaa kanaan dura kutaalee Oromiyaa hundatti maatii dargaggootaatiin osoo hin mari'atin dargaggoota hedduu dirqiidhaan gara waraanatti erguun irbaata rasaasaa akka taasise kan dubbate dargaggoon kun ilmaan Oromoo waraana isaan hin ilaallanneef rakkachaa jiraachuu eereera. Mootummaan Bilxiginnaa waraana lafoo fi qilleensarraan yakka duguggaa sanyii naannoo Tigraay keessatti taasisaa ture. Naannoo Oromiyaattis raawwachuuf hamuummachaa akka jiru dargaggoon kun eeree yeroon uummanni Oromoo tokkummaan bakka hundaa ka'ee falmatu amma akka ta'e dubbateera. Liiban Jaarsotu gabaase. Waraanni Bilisummaa Oromoo Zoonii Kibbaa Cibraa Soddon Booroo tarkaanfii Sadaasa 20 bara 2014 waraana mootummaa irratti fudhateen injifannoo galmeessuun ibsame. Miseensi waraana Bilisummaa Oromoo tokko dhaamsa bakkasii raadiyoonii Dirree Shaggariif ergeen
Godina Gujii Bahaa magaalaa Nageellee keessatti lola waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti bakkoota lamatti taasifameen waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo gonfachuu ibseera. Injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo gonfate kanaan waraanni mootummaa lakkoofsan hedduu ta'an ajjeefamuu, hedduun madaa'uu fi kanneen hafan ammoo gara miilli isaanii baasetti baqachuu dubbata. Lolawwan jajjaboo addaawwan lamarratti taasifamaniin waraanni bilisummaa Oromoo qaamota kanneen irraa meeshaalee waraanaa xixiqqaa hanga gurguddaatti akkasumas konkolaataa ittiin socho'aa turan booji'uun mooraa qabsootiif galii gochuu himee sochiin waraanni bilisummaa Oromoo mootummaa bilxiginnaa dhabamsiisuuf gochaa jiru addoota hundatti jabaatee itti fufuu eereera. Oduu walqabateen godina Shawaa Kaabatti magaalaa aanaalee isaanirraa kan hafe aanaalee sadi guutummaatti to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala akka jiran jiraatan godinichaa eenyummaa isaa ibsuurraa of qusatan raadiyoonii Dirree Shaggaritti himaniiru. Namni kun akka jedhanitti aanaaleen kuyyuu warra jaarsoo fi abooteen magaalaa aanaalee kanneen irraa kan hafe gandoonni baadiyyaa fi magaalonni isaanii xixiqqoon hundi to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala jiraachuu ibsanii aanaalee kanneen keessatti caasaan mootummaa bilxiginnaa guutummaatti diigamuun koreen bulchiinsa yeroo hundaa akka jiru himaniiru. Wabii Waaqotu gabaase. Oduu keenya ittaanuun humnoonni fiinxaaleeyyii Amaaraa godina Wallagga Bahaa aanaalee hedduu keessatti bifa haaraan lola banuun dhagahame. Gareewwan fiinxaaleeyyii Amaaraa mootummaa bilxiginnaatiin ijaaramuun uummata Oromoo ajjeesuuf bobbaafaman godina Wallagga Bahaa aanaalee akka Giddaa Ayyaanaa, Kiiramuu, Limmuu, Haroo fi Eebantuu keessatti lola bifa haarawaan bananiin hawaasa goolaa jiraachuun ibsame. Waloolataa qana'ii hawaasa naannoo waabeffachuun fuula feesbuukii isaa irratti akka barreessetti humnoonni fiinxaaleeyyii Amaaraa ammas bifa haaraadhaan uummata nagaa irratti lola bananii jiraachuu ibsee haalli nageenyaa uummata aanaalee kanneenii yaaddoo keessa jiraachuu ibseera. Keessumaa aanaa Giddaa Ayyaanaa fi Kiiramuu bakkoota Dooroo Oborraa, Andoodee Dichoo, Angaar Guutee, Lalistuu Angaar mandara 10 fi Waastii iddoowwan jedhamanitti wantoonni uummata nagaa irratti raawwatamaa turanii fi raawwatamaa jiran hedduu kan nama gaddisiisu ta'uu ibsuun ijoolleerraa kaasee hanga manguddootatti gara jabinaan ajjeefamuu isaaniitiin godinichatti lubbuun namaa gatii dhabuu kan eere waloolataa qana'ii gareewwan fiinxaaleeyyii kunniin deeggarsa mootummaatiin ukamanii akkaataa lamaan muraasni kanaan dura godinicha keessatti kanneen manneeffatan akka ta'anii fi dabalataan immoo dhiyeenya kana meeshaalee waraanaa guutuudhaan naannoo Amaararraa gara daangaa Oromiyaatti kanneen ce'an yoo ta'an gareewwan kunniin wal ta'uudhaan godinichatti miidhaa hamaa dhaqqabsiisaa jiraachuu ibseera. Gareewwan kunniin bakkeewwan barbaadanitti konkolaataa dhaabsisanii abbaa fedhan ajjeesanii abbaa fedhan saamaa jiraachuu ibsuun namoonni gareewwan kanneen butamanii achi buuteen isaanii dhabamillee muraasa akka hin taane fi konkolaatarraa eegalee qabeenya hawaasaa saamuun gara naannoo isaaniitti geeffataa akka jiranis beekameera. Godinichatti tajaajilli intarneetii erga dhaabbatee turus dhuma torbee darbe kanaa tajaajilli bilbilaas guutummaatti waan cufameef haala hawaasni naannichaa keessa jiru beekuun akka hin danda'amnetu ibsame. Haalli nageenya godinichaa yeroodhaa gara yerootti goolamaa dhufuun walqabatee uummanni yaaddoo guddaa keessatti kufee jiraachuun dhagahameera. Kan qindeesse Wabii Waaqoti. Waamicha waraanaa Abiy Ahimad uummata biyyattiif taasisee walqabatee gochaawwan miseensonni fi deeggartoonni mootummaa bilxiginnaa raawwachaa jiran mallattoolee duguuggaa sanyii kanneen mirkaneessan ta'uu isaaniitiin gochaawwan gara jabeenyaa raawwataman to'annoodhaan ala otoo hin ta'in hawaasni idil addunyaa dursee tarkaanfii fudhachuu akka qabu gaazexaan guddichi addunyaa The Guardian waamicha taasiseera. Waraana biyyattii keessatti adeemsifamaa jiru walqabatee haasawaa fi jechoota jibbiinsaa aangawoonni mootummaa bilxiginnaa akkasumas deeggartoonni mootummichaa bebbeekamoon uummattoota fayyadaman kanneen akka shororkeessitoota aramaa fi kaansarii akkasumas jechoonni aadaa fi duudhaa hawaasichaatiin ala jiran daran bal'achaa dhufuun mallattoowwan biyyattii keessatti duguuggaa sanyii hordofsiisan akka ta'an addeesseera. Haasofni jibbiinsaa aangawoonni fi deeggartoonni mootummaa bebbeekamoon taasisaa jiran Itoophiyaa keessatti duguuggaa sanyii osoo hin hordofsiisin hawaasni addunyaa dhaabuu akka qabu kan gaafate The Guardian manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii yakkaawwan duguuggaa sanyii kanaan dura Yugoslooviyaa fi Ruwaandatti raawwataman Itoophiyaatti otoo hin raawwatamin dura tarkaanfiiwwan sirreessan raawwatamuu akka qaban gabaaseera. Liiban Jaarsotu qindeesse. Jaappaan lammiilee ishii Itoophiyaa gadhiisanii akka ba'an ajajje. Walwaraansi kaaba Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa ture gara guutummaa biyyattii keessatti daran hammaachaa dhufuun walqabate haalli nageenyaa biyyattii keessatti adeemaa jiru yaaddessaa ta'uu isaatiin lammiileen Jaappaan Itoophiyaa gadhiisanii akka ba'an ministeerri dhimma alaa Jaappaan Yoshimasa Hayashi beeksisaniiru jechuun The Nation gabaaseera.
Waraanni loltoota bilxiginnaa fi hidhattoota Tigraay gidduutti bara darbe jalqabee hanga har'aa xumura dhabe kana ilaalchisee labsii yeroo muddamaa guutummaa biyyattiitti labsame hordofuun biyyoonni garaagaraa lammiilee isaanii Itoophiyaa keessaa baasaa kan turan yoo ta'u, Jaappaan rakkoo biyyattii keessa jiru hubachuun ministeera raayyaa ittisa biyyaa fi ministeera dhimma alaa isheerraa ogeeyyii gara Itoophiyaatti eega ergitee booda haala biyyattii keessatti deemaa jiru qorachuun lammiileen Jaappaan Itoophiyaa gadhiisanii akka ba'aniif murteessuu ishii beeksiseera. Konoleen Abiy Ahmed garuu rakkoon biyyattii marii hunda hirmaachiseen akka furamuuf waamicha biyya keessaa fi alarraa taasifamuuf tuffachuun qawweedhaan furmaata itti kennuuf masaraa gadhiisee gara dirree waraanaatti bobba'uu isaatiin dhaabbileen idil addunyaa investoroonni fi abbootiin qabeenyaa hojiilee misoomaa irratti lammiilee Itoophiyaa miliyoonaan lakkaa'amaniif carraa hojii bananii turan sodaa nageenya wal qabatee Itoophiyaa gadhiisanii ba'aa jiraachuu gabaasuun keenya kan yaadatamudha. Kan qindeesse Liiban Jaarsoti. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduu namaaf qabanne kanuma qophiin keenya seenaaf seexaa itti fufaa ammas nu waliin tura. Yaade biyya garaano sadabe yaade biyya abbatu do wataroro baase biyya abbatu do wataroro baase biyya garaano sadabe yaade biyya garaano sadabe yaade biyya abbatu do wataroro baase biyya abbatu do wataroro baase biyya kullu fataki dale kora dangangalate dale kora dangangalate dale kora dangangalate Abbaatu imale jolle goota baay'ee dhalatee jolle hayyuu baay'ee dhalatee jolle hayyuu baay'ee dhalatee kormee maaloo kaata hoo ishi malli jolle kaata hoo ishi malli jolle kaata hoo ishi malli kormee maaloo tiikiin dandayu lammiin jolle tiikiin dandayu lammiin jolle tiikiin dandayu lammiin kormee maaloo hin sussuufine gurbaa jolle hantu taatu sussukaa jolle hantu korme mano bubura ida batu kombe enya bashi situka kombe enya bashi situka Seenaa fi seexaa sagantaa kanaan gootota Oromoo yaadanna. Oromoo fi Oromiyaa wal barsiifna. Akkasumas saboota impaayera Itoophiyaa keessa jiran ilaalchisee buleeyyii fi hayyoota irraa kan odeeffanne, kitaabota seenaa irraa kan dubbisne, akkasumas ragaa burqaalee qorannoo irraa arganne qindeessinee waltajjii irratti isiniif dhiyeessina. Seenaa fi seexaa. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii keenya seenaaf seexaa har'aatiin seenaa gooticha Oromoo Jeneraal Waaqoo Guutuu isinii dhiyeessinaa haga xumuraattiin waliin tura. Qopheechaan qophii tanaa Duubee Wayyeessati kan isin biraan ga'uun Gurmeechaa Gammachuuti. Waahu yaashi malako waahu yaashi malako koome yaashi malako koome. Qabsoon Oromoon sirna bittaa naftanyaa irratti bifa gurmaa'ina qabuun adeemsise yoo dubbatamu kallattii adda addaatiin ilaalamuu danda'a. Gama hidhannoo qawweetiin fincila Oromoo Baalee, gama qabsoo nagaatiin kan ka'umsa Maccaaf Tuulamaa, gama aartiitiin sochii Abran Qalloo, gama siyaasa ofiin of bulchuutiin Kenee Dirasiyooniin Oromoota dhiyaa, karaa walqixxummaa amantii fi guddina afaan Oromootiin sochiin gama waldaa Pirotestaantiitiin gaggeeffame seenaa keessatti sadarkaa olaanaatti fudhatamuu qaba. Qabsaa'onni Baalee hidhannoo qawweetiin afoo diinaa dhaabbatanii diddaa gabrummaa sirna naftanyaa jala hin bullu jedhanii kan gaaraa fi daggalatti lixan waggaa 60 har'aa dura ture. Qabsoo gootonni Baalee sirna naftanyaa bittaa mootummaa Haayile Sillaasee irratti gaggeessan namoota adda durummaan hoogganan keessaa Jeneraal Waaqoo Guutuu usuu nama hangafaa turan. Qabsoon gootota Baalee ho'ee kampaniin bara 1956 hanga bara 1963tti gadaa tokko guutuu kan gaggeeffame ture. Haa ta'u malee Jeneraal Waaqoo Guutuu jireenya isaanii mara
sirnoota bittaa Habashaa kan mootummoota sadeetiin lolaa turaniiru. Sirna bittaa Haayila Sillaasee, sirna bittaa Dargii fi sirna bittaa Addawaayitiin lolaa turaniiru. Fincilli Oromoo Baalee kan Jeneraal Waaqoo guutuutiin gaggeeffamu qabsoo injifannoo cululuqaa Oromoon galmeessise kan Oromoof haamilee sirna nafxanyaa irratti finciluu uume kan gurmaa'uun bu'aa inni qabu mul'ise kan sirna nafxanyaa rifachiise ture. Haa ta'u malee barreessitoota Habashaa biratti akka fincila shiftootaatti xinneeffamee busheeffamee ibsamaa tureera. Fincila gabrummaa keessatti boqonnaa guddaa akka ta'e himuu hin fedhan. Dhugaansaa garuu gootonni Baalee Jeneraal Waaqoo guutuutiin gaggeeffaman kittilliyoota nafxanyaa ba'aaf gala dhoorkanii loltoota nafxanyaa duguuganii Baalee lafa nafxanyaan akka garaatti keessa hin sochoone godhanii dhumarratti sirna nafxanyaa harka aqanqaalanii akka Haayila Sillaaseen jaarsummaa ergatee qabsaa'ota waliin gattaa'ee haasa'u akka isaan illee bulchiinsa naannawa sanii keessatti hirmaatan akka uummata irratti buusii fi gibirri akka hin fe'amne godheera. Sochiin Oromoo Baalee nafxanyaan akka garaatti saamichaa fi uummata biyya baasaa irraa buqqisuu irratti of qusatan shoora guddaa baay'eera. Dhaadannoon Jeneraal Waaqoo guutuu kan yoo dandeenye gabrummaa hundeen buqqifnaa yoo dadhabne ilmaan itti guddifna jedhu qajeelfama sammuu qabsaa'ota maraa keessa jiru kaayyoo qabsoo ture. Gootichi Oromoo Jeneraal Waaqoo guutuu abbaa isaanii obbo Guutuu Usuudii fi haadha isaanii aadde Dhuulloo Alii Hasanirraa bara 1924 godina Baalee aanaa madda walaabuu lafa Odaa jedhamutti dhalatan. Abbaan isaanii obbo Guutuun ilmaan dhiiraa 10 fi ilmaan durbaa 9 walumaa galatti ijoollee 19 qabu ture. Isaan keessaa Jeneraal Waaqoo guutuu ilma tokko. Abbaan Jeneraal Waaqoo ayyaantuu yookiin qaalluu kabajamoo dureessa beekamaa turan. Jeneraal Waaqoon daa'ima ta'anii akkuma ilmi baadiyyaa kamiyyuu jabbii eegaa farda yaabbataa qasoo taphataa qananii fi bilisummaan guddatan. Haa ta'u malee nafxanyaan afaan Oromoo hin beekne qawwee hidhatee uummata isaa abbaa biyyaa tuffataa ergataa ifataa miira olaantummaatiin jiraachuun Waaqoo hedduu aarsa ture. Ana sanyii Waaqoo, ana sanyii Taaddee, ana sanyii Elamoo, ana sanyii Maammoo. Kanaaf Jeneraal Waaqoon ijoollummaa isaatirraa jalqabee xiiqii fi jibbiinsa diinarratti horatanirraa ka'uun bara 1938tti fuudhanillee otoo mana hin bahin osoo abbaan isaa hin beekin horii abbaa jalaa gurguratanii qawwee bitatan. Roorroo gabrummaa sirna nafxanyaa Oromoo irratti gaggeessuu irratti qabsaa'uuf yeruma ijoollummaa sanatti ijoollee hiriyoota isaanii ta'an gurmeessanii bakka bu'oota sirnichaa irratti fincila xixiqqaa gaggeessuu eegalan. Keessumaa Oromtichi poolisii ta'ee maqaasaa maqaa Amaaratti geeddarate tokkorraa yuunifoormii poolisii ergifatanii ofumaa poolisii fakkaatanii gara magaalaa lixuudhaan qondaaltota mootummaa jeeqaa turaniiru. Haayila Sillaaseen bara weerara Xaaliyaanii biyya Ingilizitti baqatee ture. Waraana addunyaa lammaffaa irratti Xaaliyaaniin Jarmanii waliin waan dhaabbatteef wayita Jarmaniin mo'atamte Xaaliyaaniinis waliin mo'atamte. Humnootiin walta'an mo'atanii yoo qaamota Jarmanii waliin dhaabbatan ari'utti ka'an Xaaliyaaniinis Itoophiyaa keessaa baatee Haayila Sillaaseen ammoo Ingiliziidhaan deeggarame aangotti deebi'e. Erga gara biyyaatti deebi'e garuu mirga Xaaliyaaniin waggoota biyya qabattee turtetti hawaasaaf kennite mara irraa mulqe. Xaaliyaaniin lafa Oromoof deebistee turte. Haayila Sillaaseen erga deebi'e garuu lafa Oromoo irraa fuudhee ilmaan nafxanyaa kan isa waliin biyyaa baqatanii fi kan baandaa ta'anii Xaaliyaaniif hojjetaa turaniif qoode. Lafa Oromoo Baalees akkuma kana nafxanyootaaf qoodee gibira humnaa olii itti fe'ee ummanni gaafa baasin nutti heddummate lafti keenya fudhatame qabeenyi keenya saamame jedhee iyyatu qawween deebii kennuu malee hiika dhoowwatee gaaffii ummataa humnaan cabsuuf jaarsaa fi jaartii osoo hin jedhin ajjeesuu hammeesse. Wayita kana egaa kan gootonni Baalee sirna cunqursaa alagaa kana fuuldura dhaabbachuu malee akka filannoo biraa hin qabne murteeffatan. Wayita kana egaa gootichi Waaqoo guutuu kan gootota biraa waliin gaara gammoojjii fi baddaa Baalee keessa labuu eegalan. Sanyii Hussein Buune kan baqateen beekne ana sanyii Leencaa akkamiin Leencaa. Gootonni Baalee xiiqiin qabdee fincila haa kaasan malee wayita daggala lixan sana haalli isaan itti jiran mootummaa Haayila Sillaasee akka waaqatti sodaatamuu fi kan ammoo raayyaa bifa ammayyaatiin hidhateen loluuf haalli mijataa fi hin turre. Onnee fi xiiqii malee hidhannoo gahaa leenjii fi ogummaa loltummaa hin qaban ture. Ta'ulleen jagnoonni Oromoo kanneen akka Waaqoo Guutuu, Kadir Waariyoo Luugoo, Abdurrahamaan Haroo Abdii, Huseen Arcummaa Boroo, Huseen Abdurrahamaan Jaldoo, Roobaa Hindukkoo, Taa'oo Iggee Muusaa, Dooyaa Jaarsoo, Huseen Waaqoo dhabdeetiin gannaaleen gama ce'anii walaabuu keessatti qawwee 4 qofa qabatanii lola jalqaban. Garuu mootummaa Haayila Sillaasee humna guddaa qabu sanaan haala lolaa itti fufuun mijataa hin turre. Kanaafuu walqunnamtii uummata Sumaalee fi Oromoo walakkaa karaa aadaa jirutti gargaaramuudhaan gara biyya mootummaa Sumaaleetti ce'anii mootummaa bara sanarraa deeggarsa qawwee fi leenjii loltummaa gaafatan.
Haa ta'u malee haalli akka isaan barbaadanitti mijaa'aa hin turre. Yeroo sana Sumaaleen koloneeffattoota Ingilizii fi Xaaliyaanii jalaa baatee akka biyyaatti dhaabbattulleen hooggantoonni bara sanaa abjuu Sumaalee guddittii ijaaruu jedhu waan of keessaa qabaniif finciltoonni Oromoo kun akka lammii Sumaaleetti of lakkaa'anii ormummaa isaanii dhiisanii akka mootummaa Itoophiyaatiin lolaniif barbaadan. Dubbiin kun qabsaa'ota Oromootiif kan liqeeffamu hin turre. Biyya isaanii keessatti oromummaa gatanii jiraachuu, biyya ambaatti ammoo oromummaa gatanii qabsaa'uu taate dubbiin. Haa ta'u malee warri Sumaalee erga dubbii gamaa fi gamanaan madaalanii ilaalanii booda firoota ollaadhaa dhufanii gargaarsa isaan gaafatan kana haga tokko deeggaruuf murteessan. Haala kanaanis qawwee dhoombir jedhamu 40, matarasii Toomaas 2 fi boombii 3 kennaniif. Yoo waraana amaanaa mallayyoo poolisaa yookiin hidhata mudhiillee boojitanii agarsiiftan garuu kana caalaa isin gargaarra jedhanii waadaa galaniif qondaalonni Sumaalee fuula dura lakkoofsi qawwee isaan argatanillee akka kana caalaa dabaluu waadaa galaniif. Jeneraal Waaqoffaa gargaarsa argatan gaalatti fe'atanii gammachuu guddaan qawwee walii hiratanii itti gaafatamtoota waraanaa kaanii waliin taa'anii mari'atan. Sochii isaaniifillee maqaa baafatan. Humni Waaqoon hoogganame Baaleetti deebi'e kun maqaa qawwee gargaarsa argatee kana fudhatee dhoombir jedhanii of moggaasan. Ji'a Caamsaa bara 1957tti Malkaa Aannatti seensa waraana mootummaa lakkoofsa 600 ta'utti waraana banan Amaara kan isaan gaadaa jiru. Waraanichi Shaalaqaa Buzunaa nama jedhamuun durfama ture. Lola barii sa'aa 10 walakkaarraa jalqabee haga saafaa sa'aatii 8 walakkaatti adeemsifameen humna diinarraa namni 43 yoo ajjeefamu 100 ol kan ta'an ammoo madaa'aniiru. Isaan irraa garuu nama 2 qofatu wareegame. Gootonni Oromoo qawween isaanii nafxanyaa akka ajjeestu haalan mul'isan. Reenfa jaraas ijoolleen Oromoo baatee doo'atte. Meeshaa M1 jedhamu furgoo 8 akaakuuwwan qawwee maqaan hin beekamne hedduus booji'an. Kun haamilee guddaa kennee fi lola isaanii cimsanii itti fufan. Shaalaqaa Buzunaalillee dursee waraana ofii gatee baqate. Lola Malkaa Aanaa kana booda gootonni Oromoo Jeneraal Waaqoo Guutuutiin hoogganaman haamilee guddaa argatan. Maqaan gootota Oromoo kan akka Jeneraal Waaqoo Guutuu, Haji Adam Jiloo Waabee, Muusaa Baatii, Waaqoo Luugoo, Muhammad Gadaa Qaalluu, Useen Bunee Daraaraa, Isaaq Daadhii Tarree, Kadir Waaqoo Shaaqee, Aliyyii Cirrii gaara qaxxaamuree faarfame. Gootonni Oromoo Jeneraal Waaqoo Guutuutiin hoogganaman lola Malkaa Aanaa booda bakkeewwan biroottis diinarratti lola hedduu bananii injifannoo galmeessaniiru. Bakkeewwan isaan irratti lolan keessaa lola Oborsoo, Madda Walaabuu, Walmal, Daayuu, Cirrii, Hangeetu, Dalloo Bunaa, Bulluq, Harannaa, Sawweenaa, Ginniir, Bidiree, Biddimee, Shaawee, Meexxii, Barbaree, Raayituu fi kan kana fakkaatan fudhachuun ni danda'ama. Lolli gootota Baalee Oromoo Baalee qofa biratti otoo hin taane Oromoo Booranaa, Gujii akkasumas uummattoota cunqurfamoo biroo kan akka Sidaamaa, Geedaa'oo fi Sumaalee biratti deeggarsa guddaa qaba ture. Fincilli Oromoo Baalee Jeneraal Waaqoo Guutuutiin gaggeeffamu kun gadaa tokko guutuu mootummaa Haayile Sillaaseetti garmalee waan bowwoo itti ta'eef humnaan cabsuu dadhabnaan mootichi mataansaa jaarsummaa ergatee gootota Baalee waliin araara gaafate. Gama gargaarsatiinis taanaan walqunnamtii mootummaan Haayile Sillaasee Sumaalee waliin uummateen kan ka'e Sumaaleen qabsaa'otarraa bara 1961tti gargaarsa dhaabe. Bara 1962tti Haayile Sillaaseen ofuma isaatiif gara Baalee deemee finciltoota waliin waliigaltee mallatteessee jeneraalota isaa 2 jechuunis Jeneraal Jaagamaa Keelloo bulchaa kutaa biyya Baalee, Jeneraal Walda Sillaasee Barakaa ammoo itti gaafatamaa dhimma nageenyaa godhee muude. Sana booda akka waliigaltee godhameetti finciltootaafis dhiifamni godhamee gaafin isaanii tokko tokko deebii argate. Garuu waan dagatamuu hin qabne keessaa wanti guddaan sochiiwwan akka mootummaan Haayile Sillaasee reeqisee boodarras akka jigu godhan keessaa sochiin Oromoo Baalee sadarkaa guddaa qabata. Sanyii Huseen Buune kan baqatee hin beekne ana sanyii leencaa akkamiin hin leencaa. Jeneraal Waaqoo fi waayilloonni isaanii haaluma waliigaltee mootummicha Haayile Sillaasee waliin godhameetiin biyyatti deebi'anii otoo jireenya gaggeeffataa jiranuu warraaqsi Itoophiyaa dhoo'e. Dargiin qabsoo humnoonni biroo gaggeessanitti gargaaramee aangootti ba'ee gaafa labsii lafaa baasee lafa qotee bulaa firu Jeneraal Waaqoffaa gammachuudhaan simatan. Haa ta'u malee dargiin gara jabeenyaan Oromoo qabata adda addaatiin ajjeesunsaa ammoo isaan dallatsiise. Haga dhuma bara 1968tti biyyuma keessa turanii bara 1969tti humna waraana Sowuraa yookiin Jaanaddee ijaaramee ol bobba'e kan magaalaa Badiree keessa ba'uun isaanitti makaman. Bara 1969 hanga bara 1976tti humna Sowuraa hoogganaa ajajaa waraanaa ta'uun gaggeessaa turan.
Akeekni Jeneraal Waaqoo bilisummaa uummata Oromoo ture. Kunis kan mirkanaa'u tokkummaan uummata Oromoo yoo eegame jechuun dhaaba adda tokkummaa bilisummaa uummata Oromoo bara 1981tti hundeessuun dura bu'ummaan hoogganaa turan. Bara 1983tti yeroo mootummaan Dargii jigee mootummaan ce'umsaa dhaabbatetti uummata Oromoo karaa nagayaatiin hirmaachisuuf dhaabni isaanii mootummaa ce'umsaa keessatti hirmaate. Haa ta'u malee abdiin isaan karaa nagayaatiin jijjiirama fiduuf horatan sun hin milkoofne. Mootummaan abbaa irree wayyaanee dhaabbilee karaa nagaatiin qabsaa'uuf hirmaatan mara waan dhiibeef dhaabbanni adda tokkummaa bilisummaa Oromoos chaartara ce'umsaa keessaa ba'e. Bara 1992tti humnoota Oromoo qindeessuun ulfoon akka uumamu godhanii dura taa'ummaan gaggeessan. Wallabbii jaarmiyaalee Oromoo jidduu jiru furuufis shoora guddaa taphatanii turan. Uummataafis yeroo adda addaatti dhaamsa dhaamaniiru. Dhaamsa isaanii keessaa ergaan yaa uummata keenya beekaa jala deemaa, yoo wal jala yaane diina keenya ofirraa dhoofna, yoo beekan heddummatee wal dhagayuun dhabamte uummata keenyaallee waa godhuu hanqanna kan jedhu ergaa isaanii isa cimaa ture. Jeneraal Waaqoo guutuu akkuma maatii gobbuu keessaa ba'an isaanillee ilmaan hedduu horataniiru. Dubartii 7 ilmaan 49 kan argatan yoo ta'u 14 lubbuun hin jirani. Kanneen hafan 35 garuu ogummaa adda addaa irratti bobba'anii jiru. Jeneraal Waaqoon bara 1998tti kan boqotan yoo ta'u uummanni Oromoo gama maraa bahee kabajaan isaan gaggeesse. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophiin keenya seenaaf seexaa har'aaf qabanne kanuma torban mata duree biraatiin haga walitti deebinutti fayyaa bulaa. Kan bakateen beekne ana sanyii leenca akkamiin leenca ana sanyii Waaqoo ana sanyii taate ana sanyii Oromoo ana sanyii Maammoo sanyii Hussein Kuune kan bakateen beekne ana sanyii leenca akkamiin leenca sanyii Hussein Kuune kan bakateen beekne ana sanyii leenca akkamiin leenca. Yaade biyya garaanu sadabe yaade biyya abbaatu no wataaroro baase biyya abbaatu no wataaroro baase biyya garaanu sadabe yaade biyya garaanu sadabe yaade biyya abbaatu no wataaroro baase biyya abbaatu no wataaroro baase biyya kannu milikee jolle darri ka'ee daanu jolle darri ka'ee daanu jolle darri ka'ee daanu. Falon dibe jolle malu sani lanu jolle malu sani lanu jolle malu sani lanu korme malu ilma waga jade komme samni duga farsu komme samni duga farsu korme malu dubbi jasan kade komme gaddi satarasu komme gaddi satarasu korme malu saba sera tumate komme duga bira kawatu komme duga bira kawatu. Korme malu warra hera nurate komme umamuti kwa matu komme umamuti kwa matu. Wahu wahu yashimalako wahu wahu yashimalako wahu komme komme yashimalako komme komme yashimalako komme ana sanyi Waaqoo ana sanyi taate ana sanyi Oromoo ana sanyi Maammoo sanyi Hussein Kuune kan bakateen beekne ana sanyi leenca akkamiin leenca sanyi Hussein Kuune kan bakateen beekne ana sanyi leenca akkamiin leenca ana sanyi Waaqoo ana sanyi taate ana sanyi Oromoo ana sanyi Maammoo sanyi Hussein Kuune kan bakateen beekne ana sanyi leenca akkamiin leenca sanyi Hussein Kuune kan bakateen beekne ana sanyi leenca akkamiin leenca. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddattan ni abdanna.
sagantaa seenaa fi seexaa torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asuma isin affeeraa tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar boroo galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadhaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.